Har'amee gabaa naannoo kootiin immoo isinii ibsaa haala gabaa ani isiniin jedham. Mee koottan afana ta'aa shunkurtii fi timaatimii qofa otoo hin taane lafarrallee miishiin jira isinittan agarsiisa. Baruun bayeessa waan tokko baruun bayeessa kaleessa maal ture har'a boru maal ta'asa jedhunis tilmaamuun hin danda'ama. Lammaffaa immoo ijoolleen ala jiraattan yeroo akkanatti nutti agarsiiftan akka hin galle nu gochuu fi badaan keessanaa badu kan jettan baay'ee jira gisee baay'ee gabaa jala koomantii namaa sinnaan dubbisee ilaalu kanuma ijoollee biraas viidiyoo jala galee naan ilaalu jechuudha. Anillee waa'ee gabaa baay'ee silayyuun hojjedhu. Kanaafi har'a isinittan agarsiisa maal akka ta'e yaada bal'aa isinii kana ibsa. Amma dhumaatti na dhaggeeffadhaati laayik sheer gochuu hin dagatina. Laayikiin keessan na fayyada yeroo hundumaa. Meeshaan ani bitee isaan kana fakkaatu gatii isaa immoo isiniifan ibsa. Lafarras meeshaan biraa jira garuu isiniifan ibsa. Isaan kun waan nyaatamu waan ta'eef gundoorra godhee lafatti mul'ate gara galgalaatti garuu kaameraan kiliirii miti. Kanaaf tokko tokkoon isin ibsa jechuudha. Shama hordoftoota koo nageenyaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Mee gatii isaan isinii ibsa. Viidiyoo koo laayik sheer godha. Haaraa warri taatan sabiskiraayib godha. Yaadaaf gaafii qabdan barreessaa isiniin jedha. Yaada fi gaafii qabdan koomantii jala kaawwadha. Kun akkuma argaa jirtanii waan baay'ee waan hambitee fi isallee isiniifan ibsa jechuudha. Akkasii. Widiidha kan galle nu gootu waan ta'e waan akkana ni minaa surumaa minaamin kan jetta jirtu san isiniin jedha. Har'aa kuni paambarsii daa'ima lamaaniiti. Yaa ji'aan nun gahu torbee lama kan isin garramu maaliif 32 qabdi halkaniif guyyaa yoo uffatan meerree gamee qare halkan qofa yoo hidhatanidha ji'aan kan gahu kan torbee lama jechuudha kuni isaan lachuufu torbee lama jechuudha. Birrii 630 bitame 630 yaa dabala akka deemuun beektu gisee hundumaayyuu paambarsiini daayipariin yookiin paambarsiin birrii 650 lamaansaa 30 kuma tokkoo fi 200 fi birrii 60 jechuudha. Asitti laargoo kanan bitee laargooni taayigar kan jedhu saamunaa faana walisotti kan hojjetamu mirxi wayii jira. Garuu hin dhabne qaatan ture duras jaarkaanii biraa binne toosa barbaannu dhabnaan har'as kana bitee dhufe leetira 5dha kuni birrii 670 guute garuu 500 isin jira 6 isin jira laargoon. Kuni xiqqoo ishee akka taayigarii sana bareedudha. Taayigariin immoo tokkoffaadha karaa kamiinuu laargoon jechuudha. Inni birrii 670 kun immoo birrii 120 waayipsii ijoolleedhaaf itti eenyu jedhu. Waayipsiidha. Birrii isaa irree gaazim jedhaatuma meeshaa birrii. Asitti immoo vaaziliiniin kun baay'ee bareedudha. Guddaan hin jira fixee. Dhiyoo kana guddaa wayii isinitti agarsiisee ture. Dafee hin fixa vaaziliinii. Kanuma akkanaas isinitti agarsiiseen tureeyyuu. Kuni abbaa giraama 550 birrii 200 turte ishiin kun amma jechuudha. Kan 300 jira birrii 300 fi 70 ture amma 400 ta'e jedhani. Saamunaan immoo taayigarii kana 5 jechuudha. Awuroofa baay'ee bareedduu qaba kan waraqataanis jira taayigarii warri biyya jirtan ni beektu. Walisoo kanatti oomishama jechuudha. Baay'ee mirxii saamunaa dhugaa filatamaadha jechuudha. Kan waraqataa sunis foolii mirxii qaba. Kuni daa'imaaf naa ta'a yeroo hundaa fincaan daa'imaa waan dhiqamuu fi tokko tokkoon bituunis hin danda'amu akkasuma binna jechuudha. Muuzii immoo akka fideen tokko irraa fudhannee firee 3 saamin nu rakkisnaani kiiloo tokkoo fi walakkadha. Garuu kiiloon tokko birrii 60 nu biratti. Finfinnee birrii 80 warri jedhanii jiru. 80 hin dhagaye warrumti akkana gabaa ba'anii birrii 80 jechuudha ga'ee warrumti bitanii jechuudha. Ani 60 binne 90 jechuudha walitti amma tokko walakkaa bitee 90 bitee. Kanan siniin jedha garammoo kuduraa kanatti sinii deebi'a.
Avokaadoon tokko fireeshii birrii 10 yookiin immoo kiiloodhaan hin binnu nuti asitti kiiloodhaanis baay'ee hin jiru sijaamar gabaa keessaa bitanna. Fireejaa birrii 60 hin bite. Duratti firee 5 birrii 20 bittu garuu yeroo itti mi'aawu qaba. Fireejaa birrii 60 hin bite. Akkuma argaa jirtanii fireejaa birrii 60 jechuudha. Fireejaa birrii 60. Akkasii shunkurtiin immoo shunkurtii baay'ee mirxiidha. Kiiloon nu biratti birrii 50. Yaa Finfinnee ni beektu gabaan Finfinnee immoo birrii 25. Yoo baay'ee shunkurtiin bareedu ta'e 30 jedhama. Tarii keenya shunkurtiin kun 30tti ni gurgurama. Inni kan garuu 25 jedhanii qixxeetti nu bira immoo birrii 50 jechuudha kiiloon tokko. Achitti kiiloon birrii 25 asitti 50 jechuudha. Garaagarummaa naannoo qaba. Dinnichi madaba lama yookiin immoo iddoo lama kan birrii 40 kaa'u birrii 80. Dhugaa waaqa dinnichaa immoo siin garrama bara kana yaadumayyuu. Timaatimiin immoo kiiloo 2 birrii 50. 40 isin jira akka timaatimiitti. 40 ni jira jechuudha garuu 50 binne nuti. Timaatimiin baay'ee bareedudha. Akkana kuno gabaan isa kana fakkaata game. Isa kana fakkaata jechuudha gabaan biyya keenyaatti timaatimiin kiiloon birrii 50 isiniin jedha. Akkasii gabichi kana fakkaatan isiniin jedha. Akkuma isinitti mee timaatimiin kiiloon birrii 50 isiniin jedhe kiiloo 2 bitadhanii birrii 100. Dinnichi madaba 2 birrii 40 birrii 80. Shunkurtii kiiloon tokko bitadhee birrii 50. Avokaadoo fireejaan birrii 60 bitadhee isiniin jedheera. Kana fakkaata gabaan igaayyuu akkuma isinitti mee herreega birrii meeqa akka bahe herreeguu dandeessu. Gadda argitanii torbee tokko reefu darbaa maaliin akka naganne birrii 1000 wanti nama hir'atu iyyuu meeqatu jira dhugaa waaqayyo. Ergasii lafa jaala wanti qixan. Biyya keessa jiraachuu ooraa isiniin jechuu kotoo hin taane haalli widdiidha. Wanti hojjettanis garuu widdii hojjettanii widdii gurgurtuu widdii bittuu isiniin jedha yeroo hundumaa. Galtee bichaa widdiin bittu bara. Wanta hojjettee gurgurtu yoo sochootee widdiidha bakka wal geeddaruudhumaa jechuudha kana bara. Yeroo hundumaa akka biyyan galle nu gootu kana nu todeessitu kan jettan hin jirtu namoonni baay'een. Kana jechuun rakasa isinitti himu tokko akka naannoo irratti hundaa. Fakkeenya timaatimiin ani birrii 80 amma kiiloo 2 birrii 100 kiiloo 2 bite iddoo biraatti birrii 50 kiiloo 2 bitachuu danda'u. Walee dhugaa waaqa dhiyoo kana walee kan jedhamtu mucayyoo walee tuub kan jedhamtu dhiyoo kana halaa galte birrii 30 biteetti harii tokko kiiloo 3 umaaf hin taane. Tarii magaalaa baadiyyaadha. Magaalaa qarqaraa jechuudha gabaan sun. Naannootti timaatimiin oomishamuudha. Wanti hundi tokko miti jechuudha. Immoo fakkeenya amma Finfinneetti fayyoon nan dhageeffadhaan viidiyoo nama muuzii kiiloo tokko birrii 80 bitee jette. Ana bira immoo 60. Iddoo biraa immoo iddoon 30 jira, iddoon 40 jira. Naannoo muuziin itti oomishamu jiraachuu danda'a. Amma namni Jimma amma riippoortotoo isinii godhee muuzii birrii 30 isiniin jedha. Maaliif muuziin kara sana baay'eedha? Rakasa. Asuma akka gabaa keenyattuu lakkoofsan yoo bitan warra haadholii irraa fidanii 4 birrii 10 fa'i jedhuun beeku jechuun kun manaashii dhuftu tokko jechuudha. Muuziin tokko jireenyi tokko miti jechuudha. Isuma nama avokaadoo fireejaa birrii 60 hin bite jedhamu namni birrii 10 hin bitu jira. Yeroo saattis immoo amma fakkeenya waan hundumaa akka kanatti hin bitaa miti. Shunkurtiin kun gaafti birrii 130 150 binne jira. Kiiloon tokko amma garuu birrii 50. Timaatimii yeroo birrii 90 binne jira. Kiiloon tokko garuu har'a kiiloo 2 birrii 100 bita. Dinnichi kun gaaf birrii 40 binne jira. Har'a garuu 80. Yeroo hundumaa haala tokko haala naannoo irratti hundaa tokko biyyattii isiniin jedha laayikgoodha nagaa keessan.